Biiftuu atakkana gootee atakkana nu gootee biiftuu waan tokko dubbadde biiftuu didde maal taatanii sinarraa gadi bu'aa ani nama jireenya mataa koo geggeeffatuudha. Biiftuu maal qabadame bulchoo maal qabadame tokko nama dhaggeeffadhe hawwiin hangafageeti uleedhaan nuushaa rukutan ijoollee keenya. Hawwiin dhaggeeffadhe wajjin dubbadde illee naan wajjinan dubbachaa warra jala deemu. Karaa keessaas gaafadha karaa keessaas himaa biiftuu. Gaafadhu waan na gaafachuu badiyya taana nan kolfeesin jedhee si obsee si dhaggeeffadhe garuu barreessina azalatti. Isa waan isa namaan narraa buusu odoon booda immoo mana banadhee isaan madhee dhugaa keeyyatti biiftuu jedha. Masii dubbattu biiftuu koo callis bakka simte bakka. Hawwii koo gisee tokko waa dubbadha ifa manaa godhaatu. Dammee suuraan kaasu. Biiftuu koo miyuutii qabadhu hawwii koo miyuutii qabadha. Waa tokko bicha isiniin jaan isinirra beekee osoo hin taane waan keessa jiru waan hin beeku. Ammasiin jette kana galchimee yaade. Lubbuun ilma namaa nuni shamara. Eenyudha? Si nuti tarakka inni kagalchitu okaa. Eenyudha? Oliini seenaa muka. Deemeeti moosi. Naan gubineen. Naan tuqin? Naan tuqin? Shittoon keemnu dhugaa. Olii koo dhugaa mucattii kana asumatti dubbanna. Obboleessa keenya. Obboleessa gadameessa haadha tiyya keessaa baate yoo taateyyuu namni lubbuu namaa balleesse. Eenyu jette ijoollee lakkoofsa torba barreessimee ooliin jette kun singashaa. In kolfina ijoollee waaqayyoon sodaadhatoo dhugaa lubbuu namaati irratti hin kolfina kiristoosii cubbuu isinitti ta'a waaqa. Hawwi ilaal geetaan hawwi waa tokko sitti himaa jechuudha akka nama beekututti sin beeknettis ani micayyoo tana suura ishii maxxansee tooyi guyyaa guyyaarraan ajandaa ishee odoon haasa'e nan danda'a bar mirgan qaba. Wayi dammoo gochuu nan danda'a sinillee hin beektu garuu nama tokko an guyyuma guyyaarra suura isaa maxxansee akkana jechuu caalaa akka nama tokkootitti warri ishii dhagadde warri ishii dhaazani micayyoo tana irdaata amma mucaa asitti du'e kan lamsaalee bolkeettiin irratti kufee du'e san beetti siifanis beetti atis siifonis beetti. Nan beeka hundi keenya. Ijoolleen hawwi atis beetta micayyoo mucaa sana waan gochuu qabnu bichaa goone sababni isaa akka kanatti hin dhedheeranne sii galee gaggabaabsineetuma waan godhamuu qabu goone oduma mucaa sana waa gochaa jirru immoo abbaan booniin boqotte. Booniin boqonnaan amma immoo gara booniititti nannumne garuu mucaa sana gisee sana nuti xiyyeeffannoo kan irratti geggeessine. Reeffa mucaa bicha biyya kana keessa baasu akkuma sana immoo waaqayyoollee nu gargaaree reeffa sana baasnee galfannee jirra. So micayyoo tanallee amma sa'aatii kanatti kan irratti xiyyeeffannoo godhamu yoo jiraate dhugaadha mucaan kun badii qaba. Dhibbaaf dhibba badii qaba. To'annoo seeraa jala jira. To'annoo seeraa jala hin jiru. Asirra bobaanee micayyoo tana ajandaa godhachaa jirra. Ajandaa godhachaa jirra. Ani dammoo micayyoo tana as baasee ajandaa godhachuu odoo dhugaashii awwaallamee jiru nuti ajandaa godhannee intalli tun akkasii kaleessa akkana turte taarikii ishii kaleessatii miti dubartii taatee tooyi miidhamuu ishii sun ana gaddisiiseera. Gaafa namni waa dubbatee akka marziititti fudhachuu caala namni sun maaliif waan kana godhe jettee yoo agganaas zabde dammoo waa tokko irraa baratta waa sanarraa si galee hawwi. So micayyoon tun dhugaashii jalaa bu'ee kufee duutee lubbuu ishii dhabame mucaan dhiiraa sun garuu arra sa'aatii kanatti eessa jira? To'annoo seeraa jala jira. Mana isaa keessa darbamte odoo inni mana hin jiraanne dirqama mana isaa keessa haga darbamteetti to'annoo seeraa jala ooluu qaba. Inni garuu dheengadda galgala maal godhe viidiyoo isaa guutuu hidhe. Achi booda ijoolleen arrabsinaan deebisee viidiyoo isaas gadhiisee achi booda deebisee ishii amanuun dadhabe saruu koo maal taate naala dhipoosti godhe. Gaafa kana godhu irratti gadi baamee akka namaatitti irratti taqaaqamne jenna. Ati eenyu waan taate mucaa irratti gadi baatee falmitanaan jiran ijoolluma keenya keessa akkasii ishii jedhee viidiyoo sanas kaase erga sana siifa wajjiniin fataa jechuu jammare. Garuu duraanii akka nama tokko baay'ee natti dhaga'ame baay'ee maaliif du'a akkaataa hin qabne hoggaa agarru kana. Micayyoon tun hawwiin nutti agarsiisee jirti kinoo siifan erga hawwiin baatee dhufte gaafsana jechuudha. Hawwiin indee micayyoon akkanatti hojii gaafachaa turte biiftuu micayyoon tun soba maaloo ilaalirra deebiinaan jechaa turte. Geetan hawwiin jechuudha. Hawwiin micayyoon du'aa jirti. So gaafa ishiin akkasanaan jettu sana rabbi anu gaafa micayyoon itti haasofte fi kan hawwiin deebisteef ilaalu hawwiinu maal jette beektu yaa rabbi bagan deebisee fi baga seera wajjin haase yaa rabbi galata keetti hawwiin dhugaa rabbi gaafa nuyi
Sinigalee garuu gaafa namni tokko dhugaasaa wallameeti gadi baatee waa dubbattee jechuudha. Maaltu si galchi? Seetuun beeku. Namni akkasii hin jedhu inni sodaattaa toofi kee toof sodaattaa. Qoy biiftu laanna dhaga'i. Ati ni sirriitti na caqasi. Ati daa'ima xiqqoodha. Sigalee anaaf xiqqoodhaati. Akka kiyyatti jechuudha. Akka hormaatitti hin beekan. Akka daa'ima nama xiqqootittis ilaalaan. Waan barbaade hoosiin jenneeyyuu okkee jettee nama fudhachuu danda'udha. Sigalee tokko qoy fudhatta akka fudhattu argeen jira laalaati. Sirriitti duulu koosoo taanee waanuma anaa gadi wakkan ani hangafasii ta'ee fi waan balleessite irratti waan akkanaa irratti kun dhiisii waan akkanaa hin godhisin jedhe sii loluu koodhaan. Sigalee dhuguma baay'ee sitti aare siifi siifan baay'ee sitti aare jechuu siifu jechuudha. Sigalee micayyoodhaaf sagal taatanii raawwattanii as baatanii gaafa akkas godhattanii miidiyaa irra jirta laadhaat of laali deemiti. Kanaan aaree sitti dubbadde malee akkatti sagalee ta'aafi jirtu nan beeka. Akka Dubaay keessatti immoo seera duraa irraa seerri amma akka jabaate hin beekna. Kanaaf callifnee nullee bokoknee jechuudha. Oduu imimmaan keenya nu guutuu oduu dubbachuu dandeenyu, oduu akka barbaannetti iyyinee seeratti fidachuu dandeenyu callifnee jechuudha. Kana lammata waan akkanaatitti hin deebiin. Sagalee taatanii sagalee ta'aafi. Ta'uu fi dadhabdamti cal jedhiitii ta'a ishee. Bakka erga kana nan gochuu dandeenyu. Bakka dhiisi baqqaachuu. Waan asii lolee fi simbeekta waan ta'eef. Naallol tokko naalloluu kan jedhu garuu dammoo maalan balleesse an akka namaatti sagalee illee taanaan seera anatti dubbatte kun seera see darsiisan waan jedhan ijoolleen keenya dhufanii. Dhiisi bakka. Gaafa akkasumaan jedhan immoo dhugaa rabbi ani isuma dannas tassaniifa isinitti aare malee nan beekaan ishee dhiisi bakka. Akkasii waan biraa kun hin jiru. Dhiifama bilbila narra galee bareeddu dubbadhu gisee takka waan Abachaa beete gosti maal jetti seenaan? Seenaa maal jechaa jirtu? Guys, ifama yaada keessan adda kutuudhaaf safuu suuraa kana kaasi. Nuun muubeetti dabarsinee kenninee sagalee ta'e jenniini gaafa waarakii suuraa sana gadi baasee sagalee ta'uutii eegallu dhiisaa jedhamee karaa keessaa waan nuun haasa'amee jira. Kanaaf iyyuu keessa xumuramaa jira, seerri qabatee jira. Sababni isaa maali? Sababa qubsaa hojjetu. Maa warra ishee caalaa beektu moo sin kaasaa jedhamtani barkaasuudha bakka. Wanta biraa kan kaasaa karaa walii gadaa dubbaddaa akka dabareetti akka mana farsoo akka adda baafadha. Sababni maalidha jenne amma? Masiini kan waa kana sirriitti beekti miti masiin nutti masiinaa dubbatu kalas maakii qabaddaa warri kaan masii dubbaddu lubbuwatu. Ayyee dammee ol dhiisaa. Ilaa ijoollee maasii ajantaan barbaadinaatii irraa kan qabdu kana irraa kaasi dammee. Nan kaasaa dammee miti kan dammee utuu kaasaa. Kaasis suuraan kaasini barra dura. Mana Mubarakin ollee maal taata Mubarakun kaasisnee bar kanaafuu kaasaa bakka andee maal taatani kaasaa suura ishee. Ijoo maatiin dawwalaa jira waan isin jedhan dhagaame maatii bira dabartu moo maalin isinii safuu kaasee yoo maatiin maayini micaan amma asirraan turre asirraa gadi hin buufne micaan nuti maatiin kamidha obboleessa asirraan turre qasir. Inni waan beeku qabu kaasaa. Ijoo maal taatani. Abboo nutu beekaa keessan tuyyuu jechuudha wanti isin gochaa jira gadi Masiin isaa dubbattu tole Hayyee bakka waanan beekuuf hin dhufe isinitti himee dhiifama naaf godhaa yoo fitan kaasaa yoo fitan itti fufaa bakka akkanuma yaanni kan ko. Hayyee tokkoffaarra masii dubbadati. Hayyee carraanaan kennuu keessaniif galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Lammaffaa dhugaa mucaa kanaa barbaaduuf dhiiga mucaa kanaa barbaaduuf